Ashamaa harka fuunee daawwattootaaf dhaggeeffattoota Finfinnee Maltiimiidiyaa. Nagaan keenya kabajaa bakka irraa nu hordoftan maratti sin qaqqabu jenna. Akkam jirtu? Tibba kana taateen ajaa'ibsiisaa tokko biyya Ameerikaatti uumameera. Taateen kun daa'imni ji'a 4 bubbeen fudhatame lubbuun ooluu isaati. Maatiinis daa'imni isaanii gaarummaa uumaatiin kan oolee jedhan. Taatee ajaa'ibaa kana akkanaan qixxeessineerra. Haga xumuraatti nu waliin turaan afeerraa keenya. Ameerikaa bulchiinsa Teenesii keessatti daa'imni umuriin isaa ji'a 4 ta'e bubbee hamaatiin fudhatamee ture lubbuun ooluu isaa maatiin ifoomsan. Maatiin lubbuun ooluu daa'ima isaanii ilaalchisees gaarummaa uumaatiin kan oolee jedhan. Bubbeen hamaa kun mana jireenyaa isaanii bakkaa bakkatti socho'u yookaan moobaayil ta'e fuudhee akka deemee fi manicha keessa immoo daa'imni isaanii akka ture kan dubbatan maatiin, daa'imni isaanii ammoo muka irratti lubbuun akka argame ibsan. Daa'imni isaanii umuriin waggaa 1 biraas miidhaan xiqqaa qoftirra ga'ee akka lubbuun oole dabaluun maatiin kun ibsaniiru. Haati daa'ima kanaa umuriin ishee waggaa 22 ta'e Siidnii Moor akka jetteetti bubbeen kun baaxii mana isaanii illee irraa diigeera. Osoo daa'imni kiyya Lord daa'ima isa ji'a 4 jechuu isheetii manicha keessa osoo jiruu ture kan bubbeen kun manicha qilleensarra balaliisee jette. Abbaan mucaa Loordiin qabee hambisuu yaalullee bubbee sanarraa qabee hambisuu hin dandeenyes ture. Yeroo bubbeen sun raasetti qabee hambisuuf yaadus hin taane ture jechuun ibsiti haati ijoollee kun. Yeroo kun hunduu ta'u haati daa'imma ishee waggaa 1 kan maqaan isaa Pirinistan jedhamu hammattee turte. Fiigeen mucaa koo hammadhe hafuura baafachuu dadhabeen ture jetti haati daa'imman kanaa. Bubbeen sun yeroo darbetti daa'ima isa ji'a 4 barbaaduu jalqaban. Bokkaa roobe keessa daa'ima barbaadaa osoo jiranii muka gubbaatti argamuu isaas haati daa'imman kanneenii ni dubbatti. Akka du'ettiin yaada ture garuu ooleera. Gaarummaa Waaqayyoon ooleeraa jette. Manni isaaniis konkolaataan isaaniis bubbee kanaan waan manca'eef karaa goofandimii maallaqa walitti qabachaas jiru. Fuula marsariitii ittiin maallaqa walitti qabachaa jiranirra daa'imni isaanii bubbee irraa oole mukarra sirriitti taa'ee arganne. Ergamootatu isa eege gara sanas isa geesse jechuun barreessaniiru maatiin kun. Ani ijoollee kiyyaaf nan du'a. Abbaan isaaniis akkuma kana jechuun haati ijoollee kanaa dabaltee ibsiteetti. Egaan hordoftoota keenya kabajamoo taatan taatee ajaa'ibsiisaa tibbana daa'imni ji'a 4 bubbeen fudhatame lubbuun ooluu isaa ilaalchisees fuula miidiyaa hawaasummaa irratti bal'inaan qoodamaa turedha. Nutis taatee kana akkanaan qindeessinee isin biraan geenye waan nu hordoftaniif guddaa galatoomaa. Chaanaalii yuutuubii Finfinnee Maltiimiidiyaa laayik, sheer, sabiskiraayib godhaa. Finfinnee Maltiimiidiyaa madda seenaaf odeeffannooti.